dhaggeeffadhaammoo warrumti immoo galtanii deemtanii jechuudha. Yerumtanii ji'a 5 teessanii dhuftanii jireenyi Itoophiyaa surree Duubaayii natti bal'ise. Jireenyi Itoophiyaa dabbaan irraa fixe. Warreen jettanii ijoolleedhaan hin galina jettan kuni dabbaa eenyuuf qallabdati maatti goota dabbaa booda mee oduute biyyeetu nyaata maatti gootatti mucaa guddis malee ati dabbaa maal sii godha? Deebi'iitii immoo faayida kunoo keessummaa dhufeelee daddaftanii mana keessa fidanii bu'aa daffistanii quru jetanii as toltanii achi toltanii waa namatti fidan achuma of gangashaa ooltan maal isin godha furdiin isin gaafa biyya galtan taa'eetii bitadha jiinsiin bitiina ijoolleen keenya jechuudha. Jireenya Itoophiyaa immoo nama daalacheessa eessa keenya bareeda tola sin bareedna rakkanne nuti abashaan kun sanuma saneen keenya nama daalacheessa malee jireenya Itoophiyaa umaa nama godhu. Amma yoomitti xinnaa fi guddaan nama ergata. Amma yoomitti xiqqaan nama ifata silaan xiqqaa mucaa waggaa tokko siifata barasitti. Amma uumatti mana namaatti duutu taa'aa ijoolleen karoora keessaniif kaayyoo keessan galmaan gahannan qaxxiraa gala waggaa 15 taa'e rakkoon qabuun garuu karoora keessa manaa baate sana galmaan gadhuti gali warra keetta hin duutaa galeetaachi tokkotti dirmaa tokko ala taa'a ijoollee warra dhiraammoo hanga dhumaatu na caqasa wayini asiin dhaamsa sanii dabarsasan illee maa haata akka waa argiti maa haadha keessan dhaltanii ilmoo keessan agarsiistu. Jonjaa simana dubarre me birime fanan to abbaan manaa yuqa sira hojjedhen si jiraachisa taa'e gadiyaaniitii jedheni attam anatu deema malee jettee lallabde kun akkamatti irraa buute induute teessi dubarri birime fanan yoo biyya galta akka kanaatti itti tolu kaa wifiin hin jiru nama harrabsuun hin jiru dullaa fudhattee qabsaa'uun hin jiru dhirsa yala teesse gaa kanaaf inteessu dhirsa yalaa baati haayyeen warri irraan dhaggeeffadha silaa hin janajjantanii miti amma gaafa isheen asii galtu fuudhuudhaaf qophoofte fuudhuun keessan ol badee gadaa baduuti suuqii tokko banaa eegaa innaa isheen dhufette ji'a tokkotti qaxaroon ji'a tokko gashatte suuqii banaa eegaa achi keessatti suuqii keessatti dirmitee gadaasisu isin goda dhaqa sira hojjedhaa gala suuqicha keessatti gadi ishii qabaachitti. Isaan isin beelloo jettanii qalabati jettanii maalxushee keessan jettanii sargii keessa sargee lafa sanaa dhaquuti waa'ee sargii keessan achi dhaabbadhaati daabboo tokko toshaati raafuu affeelaati buna keessan dafifadhaati nu heebbisaa yaa warra keenyadhaati warreen keessan lamaan jaarsa lamaan jechuudha heebba fudhadhaati samaanaa keessanii dhadhaati. Gixxim jedhata isattiin hoi na ilaala isattiin jettaniini daa'ima keessan ittiin guddisaa indaaqoo bitaati indaaqoo lakkisa indaaqoo nama 500 galte indaaqoon bitaa amma waciitti fixxan isin jireenya hin beektan na ilaala jettan as baatanii maal isin ilaalu jireenyi qaanee garratti nama lalaan garratti sargii kee qalabatii kechi kaa'e atabbaa manaa ta'i ishiin niitii siifatat hallaqa dhuftii immoo miti paaspoortii ciraa gubaa ma isin jalan teessu kaa Jashan dhufte sin argite dhufti amma dhuftutti lubbuu koo bochee koo si malee jetti gaafa dhuftee jashan teesse taa'ee naqeen hojjedhas jetti dhirsaaniitiin akkamitti gargar taa'anii maali duudaa isa kan fixxanii guyyaa keenyaa ulaa galgala warqatan gimmaa biddeen gimmaa hin singaa ho'o amma yoomitti biyya ormaatitti du'u kanatti baduga haadhama keessan yaaddanii anamma gaafa na dhukkuba akka ta'an boo'eedu. Gaafa na dhukkuba nan bu'a maaliif haati kiyya yeroo na dhukkuba dhuftee fuula kiyya na qabattee na sukkuumtee anatti darbaan haati kiyya abaddu haati qarxamee cabdu jennaan jetti isa natti dhagaamee bu'a unkaa waan biraa miti ta'u kaadha lachaa kaa maali yoon du'eessoo kan biyyan taati sabbaa isaati immoo bareedin baga nuqqadhe ka eenyuufan baadhee deema kana kan dambaq jedha kana mana keessaa si'achi gaggaragale maal godhaa foon maal isinii godhaa galina jetti immoo maala dole kayyoo keessaniif karoora keessan biyya galaan gala warra as keessa waggaa maayee shanjaa turtan 7-8 kunan kan guuttan fa'i karoora keessan galmaan ganya maal galmaan gaamaa miti nu makaraa meeqa jira isaa beenna gala nuti warra immoo dheengadda hojjenne mataa gadi qabnee dhuufuu keenya dhuufnee hojjenna. Nama ani lubbuu kiyya caala jaalladhutu dogongora halkan tokkitti miira keessa nagalchee ofumaa isaatiin raawwachiiseen kumaara waggaa 7 guutuu irratti taphatee jetti obboleettiin keenya asuma Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaadirra. Egaa dhimmichi kana fakkaata. Ani biyya kana kanan dhufee arra waggaa 7 fixee 8ffaaf hin deema. Akkuman dhufee ji'a 6 ga'een gurbaa tokkoon wal barre. Gurbaan toora Facebook irraan wal barre kun afaan dubbii bareeda. Gorsa osoo na gorsuu haasawa gaggaariidhaan osoo natti dhiyaatu adeemsa keessaa anis gorsa isaa waanan jaalladheef isatti dhiyaachuun murteesse. Gorsa isaatiin waan hedduun baradha jedheen itti dhiyaadhe. Keessaan bilbila waliif kenninee waliif dawwaluu eegalle. Adeemsa keessa gurbaan kun nama baay'ee amala gaarii waan fakkaatuuf
Suuraas wal gaafannee waan adda addaa keessa gatii galleef jaalalallee na qabsiise. Akka na jaallatullee natti ibse. Gaafa inni deddeebiidhaan waa'ee jaalalaa natti dubbachuu eegalu anillee miira kiyya to'achuu gatiin dadhabeef jaalala keessa salphaadhumatti seeneefi. Sana booda garuu osoma adeemnu turtii baatii muraasaa booda haalaan miira keessa na galchee osoo ani hin beekin viidiyoo narraa waraabaa ture. Egaa waanan jaalala anis akka malee isa jaalladheef gurbaa kana waan inni jedhe hundumaa guutuu murteesse. Viidiyoo qaama kan keetii guutuu na agarsiisii naan jedhe wal fuuna ati haadha mana kiyyaa maal na dhokatta jedhee na sossobee qaama kiyya hundumarraa uffata na baasise. Ayyee sa'aatii sana keessatti garuu ani viidiyoo na waraaba jedhee waanan hin yaadneef uffata kiyya guutuu baaseetaan dura taa'ee waan inni godhi jedhe hundumayyuu gochaa ture. Inni garuu viidiyoo na waraabaa ture. Adeemsa keessaa anis waan tokko quba hin qabu guyyaa wayii akkuma tasaa ta'ee afaan keessa wal dhabne dubbii wal dhabne waliigaluu gaafa dadhabnu viidiyoo kana narratti ergee kana ni beektaa naan jedhe. Anis akka malee waan rifadheef gurbaa kanaa haala kamiiniin itti dhiyaadhee bultii koo keessa wajjiniin galfadha. Khalas amma booddee mucaa kanarraa adda ba'uun jireenya kan koo dukkaneessuudha jedhee waan yaadeef khalas wal arginee bultii ijaarrachuu qabna jedheetaan waan hundumaayyuu dhiisee kaayyoo kiyyan biyyaa ittiin ba'e sanas dagadhee isa bira dhaquu murteesse. Gurbaan kunis kottu naan jedhee guyyaanaaf beellamee bakka mana jireenyaa ofiisaatii jiraatutti na waame. Egaa gaafa ani isa bira dhaquus inni kaameeraa akka dhokfatee jiru ani quba hin qabu. Inni waan halkan sana raawwachaa turre hundumayyuu dabalataan isa duraanii malee ammas waraabbateera. Garuu gurbaan kun kanarraa hin qabu. Egaa ani akkan waraabamaa ture tokkollee wanni ani beeku hin jiru. Waan tokkollee quba hin qabu. Egaa isa bira hangan ture turtii baatii tokko booda gara dalagaan deeme. Innis gara dalagaa deeme. Wantoota baatii kana keessatti raawwanne hundumayyuu inni viidiyoodhaan bakka garaagaraa dhoffatee of biraa qaba. Bilbila isaatti illee nan dhiyeessu. Garuu kan koo fuudhee waan barbaade godhee namoota sirraa bilookii godha ture. Ani waan tokkollee hin shakkine waan na jaallatuufi jedheetumaan dhiise. Egaa adeemsa keessa birrii ergi jechuu eegale. Maatii kootiifiin kana godha gaafan jedhu jalqaba nutu waan kana godhata jedhee afaan na dabsuu eegale. Egaa viidiyoottiin duraanii sunis waan na sodaachifteef maaliin godharee jedhee maallaqa baatii 2 yeroo tokko itti erge. Sana booda immoo maatii kootiifiin erga jennaan viidiyoo kan biraa haarawa waraabbatee dhokfatee qabu narratti erge. Egaa viidiyoon gaafa mana isaa dhaqu sana waraabame ogguun argu ani tasumayyuu jireenyuma guutuu irraan abdii dhabe. Egaa maatii kan koo maaliin gargaaruu danda'a miti lubbuu kiyya kana viidiyoon kiyya kun akka dhokatuuf jecha waan inni barbaade hundumaayyuu gochuun qaba jedheen ofirratti murteesse. Waggaa 7 takkaa osoo waan inni jedhee gochuu hin didin viidiyoos waraabe yeroo inni naan jedhetti sababii viidiyoos duraa san sodaadheetiin viidiyoo haarawallee yeroo inni barbaadetti waraabaafi. Akkasuma maallaqallee baatii baatiirraa akkam fuudhuun isa biratti ergaa. Baatii 3-4 keessaa yeroo tokkos wal bira ni dhaqna. Haaluma fedheeniyyuu waan inni fayyadamee na waraabu hani hin beeku. Isa duraanii sodaa waan an qabuuf dabalataan waan tokko sochii tokkollee gochuu waan an sodaadheef calliseen akkuma inni barbaadetti wajjin jiraadhe. Egaa hanga yawwanaatitti ani biyya koottis waan tokko hin godhanne. Haadha kan kootiif baatii 3 keessaa baatii 4 keessaa riyaala 500 Saudiin ergaafi. Kanaan alatti garuu maallaqni kiyya kan waggaa 7 olii anis hojjechaa ture isa bira jira. Amma galuufis ani mana hin ijaarranne. Garuu inni ammallee nafuuchuuf fedhii hin qabu. Garuu waanuma barbaade hundayyuu na gaafata. Narraa fayyadama. Egaa osoo isin ta'e akkamitti roorroo akkasii jalaa of baastanii bilisa taatanii jiraattuu jette. Egaa viidiyoon koo kun haa gadhiifamu waan fide haa fidu jedheetiin birrii sitti erguu dhiisee arrabsee ofirraa bilookii godhamoo birriidhuma kan koon callisee nyaatamuu qabaa moo maatiitti himachuu qaba moo maal gochuun qaba isa jedhu yaada nuti dhiyeeffatte. Egaa osoo isin ta'ee yaada kana maal gootu yaada qofaan gargaara sheer gochuu qofaan gargaara arraban barbaachisu wanti nama mudanne hin jiru jechoota babbadaa hin darbatina. Assalaamu alaikum.